Rakkoolee nama keenyaa garaa keessaafis tahee qaama keessa akkasumas namoota keenya kan baay'ee garaan isaa goggogu furmaata mar'imaanii san qofa osoo hin tahin namoota nyaata jibbisiisuu fi namoota nyaata itti baay'isu dhukkuba sukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuune Oromoo kokuutu jirra jirtu amantiif kutaa osoo waliin qoode kana qofa osoo hin tahin rakkoolee dhukkuboota hedduutiif furmaata ni taha. Asirratti kanarra qabadee isinii dhufe kan isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan gaafilee nama hedduuti. Dubartii deettee harmi aanan itti bahuu dides tahee dubartii harmaa fi taa'aa guddifachuu barbaadde akkasuma boqoon isii caccabe. Kan asitti argitan kun maalidha? Beeytanii jalqaba irratti maqaa isaa afaan beekuu fi haga beekuun isinii hima. Tokkoffaa irratti naannaa kiyyatti abishii jedhaniin akkasuma ammoo namoonni tokko tokko shuqoo jedhaniin sirriitti hubadhaa. Naannaa Harargeetitti helbata akkasuma afaan Arabiitillee helbata jedhama. Abishii yookiin shuqoo yookiin helbanni kun bu'aa baay'ee fi faayidaa guddaa qaama keenyaaf kan qabu. Keessattuu shamarran keenya osoo beekanii faayidaa isaa hin jibban ture. Kana jechuun kiyya rifeensaafis tahee akkasuma bareedina qaamaa, dheerinsa rifeensatii fi cicciriinsaa fi bubuqqa'iinsa san qofa osoo hin tahin lallaafinsa qaamaa harma isaanii deebisuuf kan jige yookiin ammoo xuuncaa itti godhuuf san qofa osoo hin tahin taa'aa isaanii guddisuufis tahee bareedina qaama isaanii asheeta godhee lafa isaan kaa'u. Har'a gaafii namoota hedduun na gaafate nyaata na jibbisiisaa akkamitti nyaanni akka naa dalagu yookiin nyaachuu akka danda'u lubbuu kiyya akkamitti akka naa banamu kan jedhaniif namoonni hedduun mana qorsaa dhaqanii qorichaa mana yaalaa irraa kan argatan yeroo muraasaaf nyaata banii fi achi booda kan jibbisiisu kun furmaata hin ta'u. Garuu abishii yookiin shuqoo akkasuma yookiin helbata mana keenya keessatti karaa kamiinuyyuu yoo fayyadamnee jenne kan rakkoolee mar'imaan keenyaa furmaata dhukkuba kaansarii fi akkasuma kaansiraalee mar'imaanitii fi dhiibbaa dhiigaa sukkaaraa fi kana qofa osoo hin tahin wantoota hedduu irraa bilisa kan nurraa godhu dibataatiinis tahee gara fuulaa rifeensaa akkasuma qaama keenya iskiraappii adda addaatiin qaama keenya kan laaffisuu fi kan bareechisu akkaataan fayyadama abishii akkaatama tokko. Haa ta'u malee karaan namni furdate ittiin qal'achuu barbaaduu fi akkasuma karaan namni nyaata jibbisiise yookiin nyaata cufe ittiin fayyadamu akkasuma karaan namni nyaata itti baay'isu akka nyaata irraa hir'istu itti fayyadamu hundi isaa karaan fayyadama garagara. Abishiin furdisuus ni dandeetti, qal'isuus ni dandeetti, nyaatas banuu ni dandeetti, hir'isuus ni dandeetti. Kana jechuun abishiin sirriitti hubannee beeynee taananiin faayidaalee fi bu'aa hedduu kan qabdudha. Fakkeenyaaf namoonni furdina hir'isuu barbaadan karaa namaa furdachuu barbaadan yoo kan fayyadaman tahee daran akka furdiftuu fi akkasuma lubbuu nyaata akka isaanii bantu isaan gargaarti. Abishiin akkamitti akka fayyadamnuu fi faayidaa isaalee hunda isaa viidiyoo irratti hedduu hojjedha. Garuu haa ta'u malee har'a faayidolee isii irraa argannu muraasa irraa kan isinii dubbadhu. Akkuma reef argitan kanatti namoonni hedduun hir'ina dhiigaa qabanii fi humni isaanii dadhabu. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa irra deddeemanii qaamni isaanii babbadee jedhe sababa foolii abishii bu'aa isaanii kan beekullee hin fayyadaman. Abishiin foolii barbaades qabaatu foolii hamaa akkasii sanillee hin qabu. Foolii of danda'e foolii isaa kan qabaatudha. Haa ta'u malee nu ganamaa fi galgala osoo hin tahinii guyyatti yeroo tokko ganama yoo dhiqanne bobaa keenya loomii yookiin ammoo soogiddaa fi loomii walitti cuunfinee yeroo dhiqannu sayyoo ittiin dhiqne foolii tokkollee kan hin arginee fi sa'aatii 24f hafuura hamaa malee kan jiraannudha. Dhiqachuun murteessaadha. Abishii fayyadamuun dirqama. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa qaamni keessan isin jalaa babbadee osoo takka hin dhalin tashan dhalte fakkaattanii tan hin dhalles hedduu dudulloomtanii umrii malee caccabuu jechuudha. Kana hubadhaa beekaa daa'ima tahaa yookiin umrii keessan malee of xiqqeessaa jechuu barbaadeetii miti. Asirratti kan isin hubattanii beekuu qabdan umrii keessan malee caccabuu osoo haati teessan nagahaan jirtu isin bakkaa kahuu akkasuma immoo hiriyoonni teessan kan biyya keessa jiran tan isin dhaluu dandeettuu fi isin wal biratti yoo ilaalan waan isaan dhaltan kan fakkaattan furmaanni isaa haaluma salphaa taheen abishiidha. Akkaataa abishii dhugiinsaa haala salphaa taheen karaa namoonni jechuudha qaama dabaluu hin feene yookiin ammoo bareedinaa fi humna dhiigaa fi akkasuma ammoo lubbuu akka nyaata bantuuf fayyadamuu barbaade haaluma salphaa taheen abishii akka shaayiitti danfisee ganama burcuqqoo tokko garaa qullatti dhuga. Kana sirriitti isin hubadhaa beekaa bifa shaayiitiin namoonni borcii dabaluu hin feene akkasuma ammoo furdina borcii osoo hin tahin taa'as tahee furdina qaamaa dabaluu hin barbaanne qal'achuu fi yookiin ammoo loomiin akkuma beekamu yoo itti cuunfitanii jettan foolis ni balleessiti. Sukkaara osoo ittiin godhin daa'ima yookiin ammoo cuunfaa loomii qofa itti daatanii burcuqqoo tokko yookiin kubbaayyaa tokko ganama garaa qullatti yoo dhuyidan furdinnes ni hir'isa. Akkasuma ammoo bareedina fiizikaala keessanii taa'aa isinii baasuun fuula keessanii fi boqoo keessan akka caccabne ittisuu fi qaama keessan guutuu asheeta godhuun lalisee dagaagsa. Kana jechuun abishiin akkuma reef isiniin jedhee harma akka mirgu waan gargaartuuf hormoonii keenya oowwisuuf tahee akkasuma hormoonii keenya ol kaasuuf gahee guddaa qabdi.
abishii. Kanaaf hundi keessan hubattanii beeytanii abishii karaa kanaan fayyadamuu qabdan. Namoonni nyaanni isin jibbisiisu yookiin nyaanni akka isinii banamu barbaaddan abishii yoo barbaaddan aanaa wajjin ganama danfistanii sukkaara hanga takka itti eda'uun akkasuma yoo barbaaddan daa'ima itti eda'uun dhuguu ni dandeettan. Sirriitti hubadhaa beekaa. Abishii daakkamtu akka biyya keenyatti galgala zafazzaftanii bulchitanii ganama dhayattaniillee dhuguu ni dandeettan. Kanaaf warroonni furdina barbaadanis tahee warroonni qal'ina barbaadan keessatti garuu fayyaa ajaa'ibaa kan argattanii fi dhukkuboolee gara gogiinsaa akkasuma miidhama mar'imaanii fi rakkoolee sigigaachuu gadaamessas tahee kiintaarotiillee furmaata isaati. Dawaa isaa irraa dubbadhee himuun waan hin dhumanneef jecha karaa kamiinuu dhiidanii karaa kamiinuu yoo dhiiftanii jettan isin sirriitti hubattanii kan beekuu qabdan dhiqachuun keessan barbaachisaadha. Kana jechuun kiyya namoonni barbaadan ganama akkuma hirribaa kaatanii barbaadan isii dhuydanii geessitanii sa'a takka lama hojjettanii qaamni keessan erga fuuree dhiqattanii loomii bobaa keessan yoo dhiitanii jettan osoo saamunaan ta'in loomii yoo dhiitan isinirraa kan baduudha yookiin fooliin isaa kan baduudha. Kanaaf abishii karaalee hedduun fayyadamuu ni dandeenya. Abishii dibataaf yookiin fuula keenya addeessuuf abishii daakkamtuu qopheeffannee daa'imaa fi aanan yookiin ammuutuyyuu haaluma salphaa taheen wannuma taheen laaffisnee fuula keenya yoo torbaanitti al tokko yookiin al lama dibanne yeroo gabaabaa keessatti maadiyaatis balleessuuf tahee fuula keenya qulqulleessitee bareechisuuf nu gargaarti. Abishiin aanan waliin danfifnee yoo akka shaayiitti kan fayyadamnu tahee dubartiin deette harmi isaanii sirriitti akka mirguu fi aanan akka hedduu godhatan isaan gargaara. Kanuma keessa qaama isaanis bareechisuu fi akkasuma ammuutuyyuu hedduu kan diigamee jedhee ijaaruuf isaaniif gargaara. Abishiin kana qofa osoo hin tahin bu'aalee hedduu kan qabuu fi rakkoolee gadaamessaa akkasuma ammuutuyyuu yeroo sagaaran namatti gogee jedhan sigigaachuu gadaamessaa keessattuu shamarran deette hedduu isin fayyada. Itti aansuun abishiin namoonni dahanii ciisanii jedhan haaluma salphaa taheen karaa kanaan aanan wajjin fayyadamuu akkasuma ammuutuyyuu akka shaayiitti shaayii dhiisanii abishii akka shaayiitti danfisanii fayyadamuu. San qofa osoo hin tahin abishii ganama isinii danda'ame garaa qullatti cuunfaa loomii maankaa tokkoo fi daa'ima maankaa tokkotti gootanii dubartiin deette osoo ji'a tokko walitti dhaabdee dhuydee hedduu qaama isaanii ijaaruufis tahee akkasuma sigigaachuu gadaamessaa akka hormaanni isaanii dafee deebuu saffisan isaan gargaara. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waa'ee abishii faayidaa abishii dubbadhee himuun hedduu ulfaata. Akkaataa abishiin forforii itti balleessitu haaluma salphaa taheen bishaan abishii danfifnee hinnaan yoo laaffifnee dibanne forforis ni balleessiti. Rifeensas ni dheeressiti. Abishii qofa mataa isii daayinee mataatti yoo dibanne ija yookiin nyaattoo ijaa nama qabuu fi rakkoolee hedduu sammuu isaanii mataa bowwaafatuu fi mataa dhukkubuus furmaata isaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya faayidaan abishii hedduudha. Adada dudubbadhuun kan viidiyoon isinii dheerate isin hifattan sababa ta'eef jecha haaluma salphaa taheen faayidaa isaanii muraasa qofa isinitti himee akka fayyadamtan. Namoonni nyaata na jibbisiise qal'adde baay'ee goggoge kiiloon kiyya gabbu'e jettan abishii qofa fayyadamtanii furdachuu ni dandeettan. Kana jechuun ganama nyaata keessan dura abishii dhuguudhaan achirraa sa'a lama turtanii nyaata keessan ciree nyaachuun akkasuma ammoo guyyallee abishii dhuguun misaa nyaachuun akkasuma galgalallee erga nyaata nyaattanii kaatanii hirriba dura abishii burcuqqoo tokko dhuguun haala kanaan fayyadamuu ni dandeettan. Daakkamaa yoo dhuydan irra filatamaa namoonni furdachuu barbaadan jechuudha. Garuu namoonni qal'ina barbaadan akka dura isinitti hime san shaayii isii qofa dhuguu qabdan. Aananis osoo ittiin godhin sukkaaras osoo ittiin godhin daa'ima yoo argattan itti eda'uudha. Horaa bulaa maatii kee warri hin tahin maatii taa sabskiraayib laayik sheer